Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin dhugaa kiyya naa baasee jira. Abbaan kakuu fi haati kakuu wal lolanii jiru jechuudha. Rabbiin dhugaa nama akkasumatti baata. Dhugaan hin qallatti malee hin cittuu inni jedhanii dhugumadha. Ijaaf ijatti rabbiin natti mul'isee jira jechuudha. Kongiraa baga gammaddanii. Sanatti aansuudha ijoolleen lakkoofsa na gaafattanii lakkoofsa keessan qubee afaan Oromootiin naa barreessaa kan koosiniif hin kennu. Baal maqaan yu gama fakee maqaan nama baay'eedhaan oola. Maqaan yu dhooteti. Beektu nagaatu maqaan yu dhootu natti. Jiran qalladinni Biidiyoo asumarraa amti namarraa argine. Ishi maaltu maal ta'een jedhe. Maaliif maqaa namaa dhoota hojii mata kana jettu? Waayine eenyudhaan ishee eenyudha? Eenyudhaan maal? Bakka maqaan yu Maqaan yu dhooteti. maqaan yuudhaan oola baay'eedhaan siin jedhe bare. Namarraa sooltachuu akkas. Namatti baatee gadi abboommii siin qabu. Haadha namaas miti ijoollee akka lama deesse qoyyuun qabu. Of kuman qabdu akka dullomte. Eenyuun dharraasi? Of kabajeen jechuun mana kee. Viidiyoo hojjechuun rakkoon qabu. Waan nama bohaarsu, waan tokko tokko waan nama barsiisu, waan tokko tokko hojjetanii jiraachuu waanuma gaariidha. Garuu maqaa namaa ispeesii godhan isheen akkas jettee isheen waan isheen gaarii abaloo maal godhu wanta akkasii. Isheenis maalirraan jettiree dur? Isheen maa akkas naan jette? Maal sin jettee? Waan manaan jettiraan jettee itti gaa deebiin deebisee. Deebiin deebisee fi. Maal irra shaffan taree kan dubbattu irra duuste? La eenyudha garuu ati abbaan ishee maqaa eenyu? Isheen isaan jettee maquma ishee natti himate. Natti hima maquma ishee. Ati jira viidiyoo ilaaluu dhiisteen turre yuutuubii. Yuutuubii ilaaluu dhiisteen turre innaan nagarii dhufu. Watsaapiidhaan na arganii. Eenyudha kan si ergu kanatti ni jala deeme. Na jala deeme kan si ergu sakaan si erge. Sabuhaa deeme kan si ergu sakaan si erge. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi rabbiin akkasumatti dhugaa nama baasa jechuudha. Rabbiin gaafa hundumaa rabbitti humna keetii ol sitti ta'e rabbitti mattu rabbiin sirraa kaffala jechuudha. Argitanii? Namumti abbaa kakuutti sheerii naa goote galatoomi rabbiin duniyaa kiraatis yaa gammachiisu wallaahi hedduu tokko gammade maaliif jennaani dhugaan kiyyaa dhokatee hafa ture sila argitanii abbaa dhugaa qabu osoo dhugaa hin qabu ta'ee otuun dhuguma ani fayyootti balleesseera ta'ee silaa jechuu maaf irraa dubbata abbaan mana maaf maqaa balleessitaa dhini bara maaliif irraa dubbata eenyudha kan dura viidiyoo dalagee akka isheen irratti riyaakshinii goote jechuudha. Eenyudha? Ani akka waan hin ayyuu jibbee ayyuu xalaata kiyya godhatanii akka waan hin ayyuu jibbee akka waan hin ayyuun jaallanneettitu na laalanii jechuudha. Ana hayyuu hedduu baay'ee jaalladha. Baay'ee jaalladha anayyuu namummaa isheen jaalladha garuu amala ishee jibbee. Amala ishee immoo akkuma isin beektanidha ka. Amala gaarii ta'an jirtu amma booddee yoo qajeelaa irratti malee ani immoo dirqama jaallachuun qabu jechuudha. Dirqama nama amala qabu ani eenyuun iyyuu haa ta'u nan jaalladhaa jechuudha. Mee argitanii abbaa kakuu galatoomi dhugaa rabbii. Abbaa kakuu galatoomi. Rabbiin duniyaa kiraattis yaa gammachiisu. Maaliif jennaan garaa na ciibse dhugaa rabbii. Akkuma isheen iyyuu abbaa manaa isheetti kabaja dhoowwattu argitanii. Dubartiin abbaa manaatti achi olaa softi. Dubartiin abbaa manaatti achi ol deebisti. Otuu kabaja qabaatte, otuu sirna siraata qabaatte, otuu kabaja namaa beekte jechuudha. Abbaa manaatti achi olaa softi. Eenyudha itti gaafatte otuma beektu akkana lolaa jirtu beekti. Isa immoo rabbumatti irra geessee argisiise. Rabbi dhugaa kiyya na baasutu irra geessee argisiise jechuudha. Ila namni si miidhu kun argitanii akkasitti rabbi dhugaa keessan baasa. Isin rabbitti kennadhaase. Sila maallaan jetti rootoo furdattu achitti daawullaa taate moo maallaan jette olma ka'uyyuu hin dandeessu. Ol ka'ee na deemu attamitti dalagaa madaamii dalagadare giiftii koo. Ol ka'ee na deemu. Furdinaan nan keekin siisee mormi keessaa luqqa'ee intini haadha gaayyaa fakkaattu wayyaare ishee sa'a bonaa laga bishaanii dhaquudhaaf kan kareettu jettu fakkaata akkwaati ana miti. Ani yoo uffadillee uffannaan irraa bareeda. Ani si miti koo sa'a bonaa miti sa'a bonaa fakkaata xiqqoo haadha gaayyaa fakkaata haadha gaayyaa moo daakiyyee jiru see bishaan keessa deemsisee fakkaata. Ana furdee kiyya lafaan kaatu isheen maal jedhette yortee hojii hojjedhu viidiyoo si waraabu atoon lafaan kaanee tamittiin hojii dalagachuu danda'a. Waggaa 6 guutuuf mana tokko keessa taa'ee jechuudha. Kanaafuu jennaani baga abbaan kakuu likkii keessatti mee jechuudha. Lammata maqaa kiyya kan dhoofne
olii hiixattee maqaa kiyya hin dhayini jechuudha. Ani sabiskiraabii narra guddaa qabaattee narra xiqqaa qabaattee waan na galchuu qabu jechuudha. Sabiskiraabii ani bor waan gaarii hojjedhee waan gurguddaa hojjedheetan itti guddadhaa jechuudha. Ammatun ijoollee keenya feemasota bukkee dhaqee Doftora Silii Maakii bira dhaqee sabiskiraabii karadhee ani deeqaa tokkotti guuttadha. Garuu guyyaa tokko deemee sabiskiraabii karadheen beeku jechuudha. Ofuma kiyya ijoollee warra rabbii eebbisee warri garaa rabbii laaffisee fi akkasumatti ilaalanii sabiskiraabii naa godhu jechuudha. Kanaafuu jennaani abbaa manaa keetti akkas olitti naasein kabajaan jiraadhu. Dhugumatti haadha ijoollee lamaati miti ati maaltu akka shamaraa akka durbaasi godha maaltu qirqirsi godha maaltu simiriidha tasgabbooftee teessee viidiyoon dalagattu maaltu qemqemsi godha. Ana tuquu fi yookaan immoo ana arrabsuu fi anaaf jettee jaarsa kee lolin ana dhugaa kiyyatu naa ba'e jaarsi kee dhugaa kiyya argeetu sitti dubbatee jechuudha. Baga si lole hin qaxaqqatu abbaan kakuu hin mooti bara hin mooti of jalatti bushiti hin mooti bara otoo abbaan kakuu nama jabaa nama cimaa ta'uu baate mucayyoon of jalatti haqaaxee guddii jiraachiste jechuudha. Bara fayyoo hin argine maal nama faraancee fi maraatii wayiiti bara yooti silkiitti dawwalte namarraan kaastu yooti waasaappiin itti sagalee itti qabdi namarraan kaastu abbaa kakuu kanatu amala qaba kabaja qaba ulfina namaa qaba namaa deebisaa jechuudha. Isheen muka mukukkulaa hin boonti sabiskiraabii 65,000 immoo meeqaa yuutuubii ishee bor gubattee baddu itti boontii jechuudha. Kanaafuu jennaani baga likkii keessatti kabaja namaa bari jechuudha. Kabaja namaa bari. Ani nama namummaa isaan jaalladha malee maaliin iyyuu hin madaaluu jechuudha. Kanarra na jiraachisee asiin nagee rabbi tokkicha qofa. Ani takka nama lolee hin beeku nama tuqa hin beeku jechuudha. Takkumaayyuu nama lolee hin beeku. Namanna lola malee takka nama lolee hin beeku. Takka nama na odee hin beeku. Beekee bayyooti na lolte beekee siin hin oodu'an. Garuu kan kee immoo baase. Inaaffaa. Maatu warra kaan natti taate dhugaa rabbii. Inaaffaa ijoollee tokko natti taate bara. Ijoolleen tokko amma koomentii jala deemtee inaaffaa manarraa qabdu. Sababii maa guddatti maana jibbitiitu ishee makana jibbisiisa. Dubartii furdoo kana jibbisiisa. Dubartii maanguddoo kana jibbisiisa. Dubartii akkasii kana jibbisiisa jetti. Ati na jibbitu. Rabbiin kiyya na jaallata bar. Yooti na jibbite ani ilmi namaa na jaallatuudhaaf miti kan hin viidiyoo dalagu. Yooti na jibbite rabbiin na jaallata. Haadha kiyya na jaallata. Ilma kiyya na jaallata. Abbaa manaa kiyya na jaallata. Maatii kiyya na jaallata. Biyya kiyya na jaallata jechuudha. Warroonni haqa dubbatanii warroonni na jalattillee gaafa dubbii sanaa kaatanii hagayyoowwanaatti na hubattanii jechuudha. Haqa kiyya bartanii wallahi hunduma keessaniif iyyuu warroota situ dhugaa qabaa isheetu badii qabaa jettanii na mormaa turtanii rabbiin jechuudha kun dhugaa keessanii baasee jira jechuudha. Otoon dhugumaan badii qabaadha ta'e abbaan kakuu gabbaasee viidiyoo waraabee hin lolu jechuudha. Kanaaf jennaani rabbiin jechuudha akkasumatti dhugaa namaa baasaa jechuudha. Warroonni koomentii jala deemtanii ishee deeggartanii na arrabsaa turtanii koomentii keessan ishee jalaallee isin ilaaleera. Dhiisi maal goota dullattii kanatti hin dubbatanii ishee tuffadhuu dhiisi akkasumas immoo ana ishee na jibbisiisa kan jedhu faatu jira jechuudha. Isin na jaallattanii na jibbitanii waan na galchu tokkollee hin qabu jechuudha. Isa kanarra ani hin keewwadhu jechuudha. Situ na jaallataadhaaf miidiyaarra hin dhufne situ na jibbaadhaaf immoo miidiyaarra hin dhufne silaafis immoo hundi kun naman jaallatu isa kana nan beeka waan ta'eef keessaa namni 3-4 yoo na jaallate namni 3-4 immoo akkasuma na jibbaa jechuudha. Haala jireenya duniyaa kanarraati haala jireenya aduu kana gajjallaati waan ta'eef inni kuni sammuu kiyyallee nan tuqu nan aarsullee jechuudha uummanni koomentii jechuudha. Kanaaf jennaani isa kan ofitti amanamummaadhaan gara miidiyaatti yookaan immoo gara yuutuuba kanaatti of qopheessee dhufe jechuudha. Kanaaf jennaani warroonni natti inaaftan warroonni natti mortanii kunoo rabbiin kiyya immoo dhugaa kiyya na baase. Ani yeroo hundumaa namatti illee ni naafu guddina namaa fedha jibba namaa hin fedhu jechuudha. Hamma dandeettii kooti amma humna kooti nama gargaaru nama gammachiisu boo'icha namaa addunyaa kanarraa hin fedhu an gammachuu namaa malee boo'icha namaa hin fedhu jechuudha. Ofii kiyyaallee boo'ii hin fedhu jechuudha. Karaa malee kan natti darbitu karaa malee kan dhuftee jechuudha. Akkanumatti lafaa kaatee na loltu rabbiin
rabbiin hojii kee bichaa siif haa kennu jechuudha malee fayyoon farancaan kun achi ollatti baateen arrabsiti jechuudha abbaa manaa akka isheen itti tuffattu laala abbuma manaa sana akka isheen itti tuffattu jechuudha dhugaa rabbi maalin jedheen abbaan kakuu gab godhee kan ofirraa gadi qabuu dadhabe maal sa'aatii 24 irraa iyyiitiin jedheen barri bakka inni taa'utti dhiistee sokkitee mangaagaashee wal dabarsa otoon isa ta'e. Mangaagaashee jechuudha dhugaa rabbii kunoo inni isheen sumayyaatti qofaltu inni isheen sumayyaa qeexxu inni isheen sumayyaa loltu isheedhaan baasee jira rabbi akkasumatti bar deebisee naannessee fidee namatti gilbit godhe bultii namaa dhiiga baguma sitti naannessee dhugaan siin jedhe baguma namni ilmi namaa walii gadda jennaani hamaa walirratti yaaddanii baguma sitti deebise rabbiin siin jedha ani rabbiitti tokkicha qofa kanan galateeffadha malee waan hin galateeffadhuun qabu tokkommoo ijoollee na deeggartanii galatooma wallaahi dhugaan nama akkasumatti hin qallatti malee dhugaan hin cittu ijool wanta aduu kana gajjallaa wanta duuniyaa kanarraa yoo dhugaa dhabdanis rabbitti kennadhaa dhiisaa malee dhugaan nabee akkanan ta'e jettanii hin haarina wallaahi laazim rabbiitu isinii kaffala ani waa baay'ee rabbi naa kaffalee beeka kanatti rabbi tokkicha kana laa ilaaha illallaa qofatti amanaa jechuudha rabbii keessan qofatti amanaa akkasii hedduu tokko gammadee jira galatoomaa ulfaadhaa nagaannaa tura.